Hordoftoota TV Ifaa Fayinaa qophiin kun qophii Qaroo Ifaati. Qopheessaan qophii kanaa ani Pastor Lolaa Margooti. Akkuma yeroo darbee waliin jennee qophii keenya Qaroo Ifaa kana irratti kutaa tokkoffaa hojjetaa wangeelaa Qannoo Addisuu wajjiniin sagalee Waaqayyoo kanaan wal qabsiisne yeroon ammaa kun maal akka fakkaatu wangeelli immoo yeroo ammaa kanaan maal akka inni jedhu lakkoofsa 666 wal qabatee sabni keenya lakkoofsa kana dabarsee seexanaaf kennu akka hin qabne seexanni lakkoofsa akka hin qabne jechuudha. Sababni isaa seexanni abbaa sobaati jennee nama Waaqayyoo hojjetaa wangeelaa Qannoo Addisuu wajjiniin dubbachaa turree dhaggeeffachaa akka turtan abdiin qaba. Har'as egaa qophii keenya kutaa lammaffaa itti fufnaa walitti deebina. Tolee hojjetaa wangeelaa Qannoo Addisuu qophii keenya qophii Qaroo Ifaa kutaa lammaffaa ka guyyaa har'aa kana irratti yeroo darbee qabxiilee lama irratti waliin dudubbachaa turreetti jirra. Innis yeroo amma keessa jirru maal sitti fakkaata kan jedhu atillee wantoonni kaastee wanti irratti dudubbanne akkasumas immoo waa'ee yeroo kana wangeelli maal jedhaa jenneetii irratti dudubbachaatti turre. Egaa har'a immoo dhaloota kanaa fi ammayyummaa akkamitti ilaalta? Yeroo ammaa kana akkuma beekamu wanti ammayyummaan qaroominaan wal qabatu saffisaan babal'ataa jira. Warri bineensa sana waaqessan immoo kan keenyaa jedhu. Nuti immoo wanti hundumtuu kan Waaqayyooti. Lafarratti namni akka itti fayyadamu waldaan kiristaanaa akka itti fayyadamtuuf Waaqayyoo dhala namaaf kennee jenna. Seexanni kan inni qabu firdii itti faradamee murtii itti muramee fi abidda gaanam dhaquu qofa qoodi seexanaa. Kanaafi akkuma Pastor dura dubbattanii raqasaatti tumbuini mangaagaa leencaa qabnee tarsaafnee dhaloota keessaa baasuu qabna jennee jirra. Kutaa tokkoffaa keessatti jechuudha. Kutaa tokkoffaa keessatti. Kanaaf egaa qaroominni waan gaariidha. Ammayyummaan waan gaariidha. Beekuu waan gaariidha. Hundumtuu waan gaarii ta'ee garuu itti fayyadamuu qabna. Abbummaa isaa bineensaaf otuu hin kennin akka ulfina Waaqayyoof ta'utti itti fayyadamuu qabna jechuudha nuun. Fakkeenyaaf waggaa 100 har'aan hin dhalanne tarii elektirooniksiin kana fakkaatu hin jiru ta'a. Stuudiyoon akkasii wanti ittiin akkas uummata quunnama miidiyaan akkanaa dhibuu danda'a. Hin dhufe immoodha itti fayyadamaa jirra. Durgurraan hin dhaga'a kiiboordiin kan seexanaati yeroo jedhamu waldaa keessa. Kiiboordiidhaan faarfachuun hin danda'amu. Warri kiiboordiidhaan faarfanna malee jedhanii waldaadhaa ari'amu hin adabamu. Deemee garuu waldaan Pirotestaantii guutummaatti fudhattee har'a. Kiiboordiin meeshaa seexanaati jedhamaa ture. Akka ittiin faarfachuun akka itti shubbisuun akkas gochuun kan seexanaati jedhamaa ture. Cirumaayyuu immoo shubbisee utaalee kan faarfate jalqabaa Daawit. Walduma keessaa haatanii kan keenya jedhu jirre. Kanaaf kan keenya kan isaan jedhan qabeenyas beekumsas teknooloojiis waanuma warri seexanaa kun kan keenya jedhan hundumaa namni kan baqatu dhuguma kan isaanii ta'e beekamtii kennaaf yoo ta'e kopheen hundumtuu kan keenya jedhu bor. Uffanni hundumtuu kan keenya jedhu of ajjeesuu qaba jechuudha. Kanaaf soba isaaniitiin sobannee lafa qabnu waan uffannu hin qabnu. Sababa kanaaf amma atiin sobda abbaa sobaati atiin homaa hin qabdu ittiin jechuu danda'uu qabna. Homaa hin qabdu jechuu danda'uu qabna. Beekumsi illee kanuma teknooloojiin qaroominni ammayyummaan illee kanuma. Ammayyummaan teknooloojiin beekumsi qaroominni hundumtuu garuu Phaawulos akkuma jedhu waan gootan hundumaa ulfina eenyuutiif godhaa jedha. Ulfina Waaqayyootiif. Isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan hin beektaniiree isa duraa Qorontos boqonnaa 6. Isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan hin beektaniiree. Waaqayyo gatiidhaan isin bite. Kanaaf isin kan ofii keessanii mitii jedha. Kanaaf waan teknooloojii fakkaatu, ammayyummaa fakkaatu, qaroomina fakkaatu kan nu fayyadu, kan waldaa kiristaanaa fayyadu, wangeela lallabuuf kan nu fayyadu hundumaa akka kamitti itti fayyadamuu qabna akka ulfina Waaqayyoof ta'utti. Malee kun kan seexanaa tennee dhaala kenninuuf taakuu tokko waan safarruuf hin qabnu. Dhaala isaa fudhateeranni itti galuuf qophaa'aadha innis abidda. Kanuma kan seexanaa. Kana waan ta'eef
akka ulfina waaqayyoof ta'utti itti fayyadamuutu nurra jira irraan kan hafe qaroomina baqachuun tekinooloojii baqachuun ammayyummaa baqachuun gonkumaayyuu waan malu miti jechuudha. Barbaachisu. Kanaaf tekinooloojiin nu fayyada. Miidhaa isaarra faayidaa isaatu caalaa. Faayidaa isaatu caala. Kan jedhu cuunfaa dubbii keessanii qabdu. Haa ta'uti mee ati dhaloota kana amma dhaloonni jenereeshiniin amma jiru kuni akka ati amma jette kanatti tekinooloojii kana yookaan ammayyummaa kana itti fayyadamaa jira moo karaa malee fayyadamaa jira? Ammayyummaan kun maal fakkaata? Tole egaa kuni rakkoo guddaan biyya keenya jiru. Akkuma ardii keenyatti jiru rakkoo guddaan jiru akkeessaadha. Waan argee kana kanan jedhu inuma akkeessa namni. Amma fakkeenyaaf akkaataan itti rifeensa sirreeffatanii, akkaataan faashinii uffannaa, akkaataan itti kophee uffatanii, qaamni uffannaa guutuu uffachuu qabu, qaamni immoo gidduudhaan mul'achuu qabu. Hedduun isaa biyya keenya keessaa dhufe miti. Waanuma argee godha namni keenya. Akkuma sila dubbadhe immoo qaroomina taanaan garuu achitti daangaa qaba. Daangaan sun maali? Ulfina waaqayyoof kan ta'u gochuu qabna jechuudha. Waan hunduma nun kun waan irratti mari'atamu waan irratti daraddaramu irratti waliin dudubbatanii fooyyessan miti. Ulfina waaqayyootti bu'a taanaan akka ulfina waaqayyoof ta'utti sirreeffachuu. Fakkeenyaaf bilbilli keenyaa ittiin hojii waaqayyoo hojjenna waan ulfina waaqayyoof ta'u ittiin hojjechuu dandeenya. Warri ulfina waaqayyoof illaanne ulfina waaqayyoo ofirratti hin eegne immoo waan xuraa ittiin hojjechuu hin danda'u. Tekinooloojiitu fide bu'aa tekinooloojiiti. Warri kaan hojii isa hamaa ittiin hojjetu numoo hojii isa gaarii kan ulfina eenyuuf ta'u ulfina waaqayyoof kan ta'u. Malee ayaan bilbila akkasiin qabadhu. Akkuma duriittiin xalaa walii barreessa yoo inni addunyaa isa kam keessa jiraachuu dandeenya? Hin dandeenyu. Waan nuuf hundumaa gara ulfina waaqayyoo tajaajila ulfina waaqayyoof ta'utti jijjiirachuu danda'u qabna. Waa'ee sanaa yaadaa, waa'ee ulfina waaqayyoo yaadaa itti fayyadamuu qabna malee kuka seexanaati yookaan immoo bu'aa dalgaatiif itti fayyadamuu hin qabnudha ergaan kee. Gonkuma. Mee ati waa'ee tekinooloojii kanaa erga kaasuun keenya inoolleeti maayikiroochippiin bu'aa tekinooloojiiti jedhama. Maayikiroochippiin immoo qaama namaa keessa galee kan waa'ee nama tokkoo ibsa nama tokkoo kan ibsu seenaa nama tokkoo kan dubbatu galmi inni ittiin isa dhumaa mallattoo isa dhumaa ittiin godhatama jedhamee yaadamu mallattoon 666 inni dhumaa maayikiroochippii qaama keessa awwaallachuudhaan wanta inni godhu sana hundumaa raawwachuu jechuun namni uumamaa kun namni waaqayyoo uume kun deebi'ee dijitaalii ta'uu jechuudha. Dhallumti namaa kun dijitaalii ta'uu jechuudha maayikiroochippiin galuu jechuudha. Uumama namaa fooyyessuu. Uumama namaa fooyyessuu jechuudha. So maayikiroochippiin egaa namoonni baay'een gaafa ati asiinii ittiin raawwata yookaan immoo instrumentii yookaan meeshaa ittiin warri seexanaa kun yookaan mallattoo bara dhumaa kana warri geggeessan kun raawwii bara dhumaa kana warri raawwatan kun kan isaan ittiin raawwatanidha. Maayikiroochippii kana qaama keessa hin galfatina. Macaafni qulqulluun kan inni jedhu warri isaa addatti fudhatan harkatti fudhatan qaama isaaniitti fudhatan kan bituu danda'an kan gurguruu danda'anidha. Warri didan immoo yeroo sanaaf hin ajjeefamu garuu yeroo hoolichi dhufu du'aa hin kaafamu jedha. Kanaaf mallattoo sana mormaa mallattoo bineensichaati kan jedhu gaafati barsiiftuu kan dhaloonni kun yeroo baay'ee gaaffii ittiin kaasu maayikiroochippiin bu'aa tekinooloojiiti waan ta'eef nama barsiisa tokko irratti qopheesseetan jira darbaas hin jira TV keenya irratti TV Fayinaa irratti jechuudha. Maayikiroochippiin bu'aa tekinooloojiiti jedhaniiti faallaa barsiisa ati barsiiftuu dhaabatu. Galee akkas jechuun macaafa qulqulluun inni jedhu mul'ata Yohaannis irratti kan caafame sana busheessuudhaaf jechuudha. Dubbii waaqayyoo busheessuuf warra ka'an jechuudha. Sababii kana ta'ee fi maayikiroochippiin bu'aa tekinooloojiitii jedhama. Atoo maal jettame? Kun yagas mara waan wal nama gaafachiisu iyyuu miti. Maayikiroochippi kan isaan jedhan suni koodiin isaa meeqa lakkoofsi isaa? 666. Bakkeetti waan mul'atu jechuudha. Macaafni qulqulluun kan nutti himu jechuudha. Macaafni qulqulluun moobaayilii akkasii dhufa maal akkasii dhufa irraa of eeggadhaa nuun hin jenne. Gubaan bineensichaa kan akkasii immoo dhufa dhee qubatti qabe.
Teknooloojiiwwan kana irraa of eeggadhaa hin jenne Macaafni Qulqulluun. Kanaaf tajaajila wangeelaaf oolfanne. Miidiyaa dabalatee jechuudha. Teknooloojii kanaa jechuudha. Teknooloojii kana. Maayikiroochiip teknooloojiin sun garuu tokkoffaa qaama namaa seenee nama dijitaal godha. Ilaa uumama Waaqayyoo kana sisirreessa. Mana qulqullummaa Waaqayyoo isa ta'e namummaa namaa kanatu jijjiiraa jira jechuudha. Akka amma jirru kanatti nun buufata hafuura qulqulluuti. Hoolii teempeliitu hin taane sinaagoogii oolnuun mana qulqullummaa malee mana sagadaa miti. Inni qulqullummaa hafuurri Waaqayyoo gaafa isaan ijaaranii fixan keessa buufate jechuudha. Isa amma namummaan keenya. Dur mana qulqullummaa Solomoon keessa buufata. Guyyaa 50ffaadhaa kaasee mana qulqullummaa waajjira olaanaa godhatee hafuurri qulqulluun nu keessa buufata. Sana dijitaal godhaa jira namni. Maayikiroochiippiin kun jechuudha. Teknooloojiin maayikiroochiippii jechuudha. Mana qulqullummaa koo kan balleesse ani san balleessa dheera Waaqayyo immoo kun tokko. Lammata immoo teknooloojii otoo hin taane gubaa bineensichaati. Harka mirgaa irratti yookaan adda irratti kan fudhateedhe Macaafni Qulqulluun waggaa 2000 lafa nuu kaa'e. Isatu yookiin harka mirgaa irra yookiin adda irra isinii galchina teknooloojiidha jedhanii ituu akkasitti wangeela baannu isa miti jedhanii nu sobuuf yaalii godhan. Wangeela keenyatu nu wajjiniin jira gonkumaa nutti dhiyaachuu hin danda'a. Ameen. Amma kana ajji wal qabatee siizinii amma nuti keessa jirru kana yeroo nuti amma qophii kanarratti waliin haasa'aa jirru kana keessatti yeroo itti addunyaan dhukkuba daddarbaa paandaamikii ta'e koronaa vaayirasiidhaanii yeroo isheen itti dararamtee addunyaan alaa yoo ol gali jedhanii rasaasa yookaan misaayilii yoo irratti dhukaasanii ol galuu diddee jaarraa meeqa diddee amma ol galte vaayirasiidhaan ol galtee mana cufatte raammoo tokkoon ol galte argitee na yeroo kana jarri maal jechaa jiru sagaleen jara biraati yookaan sagalee warra illuminatii yookaan illuminationii biraa dhaga'amaa jiru addunyaan kun reefuu nutti tolte lafti nutti bal'atee nutti argame daandiitu firii nuuf ta'e samaayii gurraacha arganne qulqulluu nuuf ta'e aara warshaaleetu hin jiru bilisummaadhaan jiraachaa jirra yeroo isaan itti jedhanii dubbachaa jiranidha. Haa ta'utii kanumaa wal qabatee namni maqaan isaa Nostradamus jedhamu waggaa 465 fuula duraa kas jechuun around bara 469 kan ta'u jechuudha. 465 fuula dura jenna egaa. Nostradamus namni jedhamu waa'ee kontenjeenii kanaafi kontenjeen filmii agarsiifame bara 2011 kaasee agarsiifamaa jiruu fi waa'ee koronaa vaayirasii dubbatee ture. Waa'ee bara 2020 kanaa dubbatee ture. Tole. Bara lakkuu jedhee bara lakkuu irratti bara lakkuu tokko irratti vaayirasii akkasiitu ka'aa addunyaa kanaa biyya bishaaniin naanna'ee jiru baafagoo naannoo baafagoo kana caafiirra yookaan qarqararraati hin fixa namoota hedduu hin fixa jedhe. Isheenis caafii baafagoo kanarraati naannoo Itaalii ammaa namoota hedduu inni qulqulleessee xaragee fixee jiru jechuudha. Akkasumas immoo macaafa Isaayyaas boqonnaa 49 lakkoofsa 12 irratti waa'ee biyya Chaayinaa Siniimii jedhamtu iddoo sanarra jira. Egaa afaan Oromoon macaafa qulqulluu keenyaa qaxxisaa akka sanatti nuun ibsu garuu biyyi inni 49:12 irratti ibsu suni biyya Chaayinaa keessatti akka argamtu koomentaroonni adda addaa hin kaa'u jechuudha. Ardii sana gaafa barbaaddu. Amma dhimmi vaayirasii kanaa maayikiroochiippii kanaa wal qabatee wanti kaasuu barbaade vaayirasii kana hojjetaniiti qopheessaniiti addunyaaf galdhiisanii addunyaa kana manatti ol galchanii kun isa isaan ittiin nama ittiin to'annaa jala oolfatanii amma immoo maaltu jedhamee jira maayikiroochiippii harka keessa galfatameeti kittibaatiin isaa isinii kennamaa jedhamaa jira. Look maayikiroochiippiin isiniif kenname malee vaayirasii kittibaatiin isaa isinii kennamuu hin danda'u yoo kenname iyyuu fayyisuu hin danda'udha. Waazeemaa yookaan jalbultiidha jechuudha vaayirasiin kan inni gadhiifame.
namtichi wantoota akkasii kanaaf kompiitara oomishuudhaan dhaabbattuu guddaa qabu kuni akka addunyaatti Bill Gates biyyumti Itoophiyaa illee seeraa kana yookaan hojii hamaa kana keessa galuu ishee kan ibsitu 6 kiilootti waamtee dooktara kabajaa laachuu fi ishee utuu Ameerikaan illee hin kennin utuu Ameerikaan dooktara kabajaa Bill Gates hin laatiin biyyi Itoophiyaa 6 kiilootti waamtee dooktara kabajaa Bill Gates kennuu ishee illee seexanaaf harka kennuu isheetiif of qopheessuu ishee mul'isa ture. Argitee? Bill Gates kuni amma bari nu irra jiru bara 2020 dha. Bari namni golatti gale bara 2015 waggaa 5 fuula dura vaayirasii akkasiitu ka'a jedhee dubbate. Vaayirasii nuyi to'achuu hin dandeenyetu ka'a jedhe. This means wanta namni tolche yookaan nam tolcheedha jechuudha. Nam tolchee akka ta'e agarsiisa. Nam tolchee akka ta'e agarsiisa jechuudha. Isa qofatu hin taane doktariin tokko jirti biyya Ameerikaa New York keessatti torbanootuma darban kana keessa baay'ee doktoroota baay'ee yaala kana saffisiisuudhaaf yaala kana akka isaan fayyaniif saffisiisan keessaati nama tokko turte nama wallaanuudhaaf. Nama baay'ee koronaa kana balleessuudhaaf tattaafattu kana dhukkuba tokko malee guyyaa tokkotu hin ciisin guyyaa tokkotu naadiin lubbuun ishee darbe addunyaa kanarraati. Ajaa'iba. Akkas jechuun maal jechuudha jarri kuni xiyyeeffannaan isaanii namoota hojii isaanii kana harkatti busheessuudhaaf deeman lubbuu daddabarsuu tarkaanfii fudhachuu jechuudha. Dhugaadha. Haalli mijeeffatutti. Argitee kana. So amma vaayirasii kana raatiigaa fayyuudhaaf kittibaatiin kennamu maayikiroochiippii kennama erga jedhame. Maayikiroochiippiin kun immoo teekinooloojiidha erga jedhameeti. Bor paasteriin, lubni, hojjetaa wangeelaa, faarfataan, raajiin akkasumas jaarsolii waldaaf geggeessitoonni waldaa madirakii mana qulqullummaa irra dhaabatanii rakkoon qabu maayikiroochiippiin bu'aa teekinooloojiitii fudhadhaa jechuudhaaf jiru jechuudha. Soo kana irratti maal jetta ati mee? Gaaffii kanatti tun dhufanii waan tokko yaadadhe. Mana barumsaatiin barsiisaa yoo macaafa qulqulluu tuutorii baratu galii diistaarii jechuudha. Gaaffii na gaafatu. Paasteroota, wangeelaawota, lubootatu barata. Faarfattoota akka biyyaatti akka addunyaatti bebbeekamotu barata. Waa'ee bara dhumaatuun barsiisu miseensummaa jara kanaa warra seexana waaqessan kanaa qarshii guddaan namaa kaffalamee akka mallatteessan nagaafannaan hin deebi'ee laadheef. Biyya hundumaa ga'eera. Seera qabeessa yoo ta'uu baateyyuu waajjira qabu. Magaalota gurguddaa biyyaa irraa. Qarshii gurguddaatu kaffalamaaf warra dhaqee miseensa ta'uu fi jedheenii deebisaaf. Innaan harka baasanii maal jedhu qarshii guddaa isaan kaffalan sun itti bareedeera fakkaata. Barsiisa abeet. Dhannee mallatteessinee naan jedhan. Qarshii kanaa fudhannee ittiin waldaa jaarraa amantiidhaanii. Lapheen keenya bira hin jiru garuu somnee mallatteessinee qarshicha yoo fudhannee ittiin hojii wangeelaa hojjenne maal rakkoo qabaa naan jedhan. Maal deebistee baay'ee si gaddisiisa. Gaaffii nama hedduu ta'uu danda'a waan ta'eef. Sanayyuu immoo jechuudha na yaadadha barataan koo tokko paasterii waldaa kootii gaafannaan akka itti na gorseeti maal jettaa na gaafata isayyuu. Waan ajaa'ibaati. Xindoonan aaresii akkuma isaatti of tasgabbeessee miira koo to'adheeni. Paasterii waldaa isaatii gaafa inni gaafatu fuutee itti waldaa ijaaruu dandeessa rakkoon qabu. Paasteriitu fuutee itti waldaa ijaaruu dandeessa jedhee itti mee tajaajilaa kanatti. Tajaajilaan kun hin barata waan ta'eef akkas jedhame rakkoon qabu miti jedhee na gaafata. Xinnoo ol kaati fakkaata isheen kaffalamtu sun gara $2 miliyoona 2. Naamee obboleessoo hin jedhe gaaffii na gaafatamu hundumaa wangeelli maal jedhaan jedhaanan. Waan wangeelli jedhu ilaallaa isan nuu deebisaan jedheen gaafa dandee mul'ata Yohaannisiin maal jettannee gaafannu gubaa bineensichaa takkaa kan fudhate deebisuu hin danda'u. Gaafuma irreetti qabanii dhiiga of keessaa jara waraabsisan gaafa mallatteessan sana gubbaadha maqaan isaanii badaa galmee jireenyaa irraa kan seexanaati jechuudha. Ganeen bana yoo jedhan hin ajjeesu. Jaarumata ajjeesa. Ofii ajjeesu. Axirii yookaan dallaa eegumsaa irraa diigeera waaqayyoon kan gane hafuura waaqayyoo ganee ofirraa kan ari'e
hafuura waaqayyoo irratti kan ka'e dhiiga ittiin fayyisana waan xuraatti kan lakkaa'e dhiifaman argatu. Kanaaf gubaa bineensichaa fudhachuu jechuun ganuu jechuudha. Kufanii ka'uu miti. Kan kufee ka'ee qalbii diddiirrata waaqayyoon kaasa. Kan gane hafuura qulqulluu arrabsee kan gane garuu araara hin qabu. Gubaa bineensichaa kana fudhachuu jechuun akkas. Dhugaan jiru achi. Wangeela irraa fagaachuudha. Jaalala horii qofatu hin taane wangeelli maal jedhaa wal laaluudha. Kan kanatti nama geessu. Kanaaf dhuguma amma waldoonni biyya bakkee waldoonni humti Pirotestaantii warri biyya bakkee warri biyya kana macaafa qulqulluu wangeela fidanii lallabanii waan akka Luuteraan Baptiist maal kan jedhaman suni dhiiraaf dhiira dhaabatanii wal fuusisaniiru. Namaaf moobaayilii wal fuusisaniiru. Durbi akka barbaaddetti fuuteetti. Sareen durba fuuteetti waan xuraa hedduun dhufeera. Gaangeen durba warra mataa shurrubbaan duddarra ciciisu gaangeen fuudheera. Fardi. Fardatti heerumsiisaniiru. Sareetti heerumsiisaniiru. Fardatti heerumsiisaniiru. Heerumsiisaniiru. Kana ushee dhageenya fakkeenya fudhanne. Warri kana godhe bor waldaa isaaniitti waltajjiirra dhaabbatanii amantoota isaaniitti hin beeksisu. Fudhadhaa tekinooloojiidha jedhanii warri bakkee jechuudha. Rakkoon qabu bu'aa tekinooloojiitii jedhu. Akkuma kana yeroo achi fudhatamu warri har'a biyya keessaa fuuneetti wangeela hojjennadhan kuni quuqama wangeelaatu qabaatanii dhiiga ofiin gurguran. Dhiiga ofii wangeelaaf hin dhangalaasan tola kennan dhibaayyuuf kennan Phaawulos fa'aa malee waraabee gurgureetti wangeela hojjete kan. Dhangalaasan malee. Ittiin waraabanii kennan ittiin waldaan ijaarre. Ittiin kaashii fudhatanii waldaan ijaarre. Waldaan doolaarii irratti hin taane wangeela irra dhaabata. Waldaan kiristaanaa wangeela waaqayyoo irra dhaabbatti malee dubbii waaqayyootiin dhaabbatti malee doolaarii illuminaatii miti. Qabeenya seexanarraa argamuun waldaan hin ijaaramtu. Gonkumaa. Kanaaf egaa obboloota koo wangeelli yoo takka fudhattan qalbii dirachuu hin dandeessan jedha. Hin naqinaa wangeela keessan qabadhaatii du'aa jireenya haaraa waaqarra jira itti men biraa deeme. Dirqama koo baheeran. Na duba deebi'ee gurbaan na gaafate dhaqee fudhatee dhiise waan hin beekuun qabu. Garuu yoo fudhatte deebisuu hin dandeessu. Birrichatu nyaattee hin fixinis kan seexanaa waan taateef wayii si ajjeesuu danda'u wayii immoo jiraattee dulloomtee du'uu dandeessa. Lafa kanarra jiraattus dhiiftus lubbuun kee gara biddaa deemtee itti men biraa deeme. Dhugaan jiru kanuma. Takkaa mallatteesseera waan ta'eef. Takkaa mallatteesseera. Galuun hin danda'amu. Gonkumaa galuun hin danda'amu. Maaliif gantummaadha waan ta'eef. Lammummaa jijjiirrachuudha gantummaadha. Macaafni qulqulluun immoo deebi'uu hin danda'u jedha waan ta'eef. Kanaaf waldaa dura dhaabatanii illee bori iftaan beeksisuun isaanii waan hafu miti. Sababni isaa akka karoora lubbinaatotaa sanatti isaan jalaa ba'uu kan danda'amu du'a qofaan. Du'a qofaan ba'uu hin danda'ama jechuun yookiin fudhachuu yookiin immoo gabaa keessaa bituu gurguruun hin danda'amu maal jedhama miti. Kaashii birri kaashii badaa jechuudha. Amma inuma bada beekamaadha. ATM miidhaan daddabarsuun dhufee moobaayilii. Bada ammas jalqabeera biitkoiniin digital karensiin. Wanti haaldureewwan dhufaniiru. Kanaaf cirmaayyuu sanaanis kaashiin maallaqa lakkaa'uun hin hafa. Yeroo sana immoo sistemni ammaa maayikiroochips tekinooloojii sana qofaa waan geggeeffamuufi namni sana hin fudhannee bittaaf gurgurtaa keessaa ba'a jechuun maallaqa fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Tarii tumanii garafanii gabaa keessaa arigu yoo dhiisan iyyuu maallaqa fayyadamuu hin danda'u. Isuma iyyuu egaa hamma waaqayyo isaanii eeyyame qofa fiixaan baafatu hamma yaadan miti hamma waaqayyo eeyyamee fiixaan hamma wangeelli eeyyamee fiixaan baafatu malee muka bakkees hin kenninaaf jedhaniiru isaan. Bineensa bakkees hin kenninaaf bosonatti galeen bowwaa keessa jiraadha jedhan iyyuu hin danda'an jiraachuu jedhaniiru. Yeroo sana dhagaa kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroon sun akka isin bira hin geenyeef kan inni jedhe. Dammaqaa kadhadhaa yeroon sun akka isin bira hin geenyeef kan inni jedhe fiigicha keenyatti akka jabaannu kan inni dubbate yeroo gadheedha. Amma yeroo gadheedha jechuun wangeelaaf wareegamtu na wareegamaa jedha hundumtuu. Ba'aa wangeelaa harka kaasee ba'aa wangeelaa kiiloo tokko baachuun kan itti ulfaatu lubbuu kenna jechuun ulfaataadha. Kanaaf dafanii jalaa ba'uutu salphataa jechuudha akka barsiisa sanaatti. Egaa kanaaf nuun akka ijoollee waaqayyoo warra jireenya bara baraaf waamame tokkotti ofii keenyaas kan amannu amantootattis kan himnu bor akka mootummaatti dirqama ta'uu danda'a waldaan baatee beeksisuu dandeessi. Gaafa sanaa wangeelli maal jedha kan jedhu qofaan deebii kennu. Macaafa mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 irratti maal jedha? Isaanii jedha obboloonni keenya dhiiga holichaatiin isa mo'aniiru.
mo'ichi achitti macaafni qulqulluun dubbatu sun baay'ee nama ajaa'iba. Isaan obboloonni keenya du'atti kan isaan geessu yoo ta'e iyyuudha. Lubbuu isaanii mararfanne. Hin ajjeefaman hin gorra'aman. Ajjeefamuun gorra'amuun sun garuu maal jedhame? Mo'icha jedhame. Kana dubbiin foon ajjeesanii foon isaanii dabarsanii itti laatanii inni foon isaanii sana ajjeese sun garuu ofii isaatii hin mo'ame. Kana. Ayi nan ajjeesine dhani lubbuu ofii oolfachuuf otuu mallattoo sana fudhatan ta'e immoo ofii mo'aman jechuudha. Lubbuu isaa oolfachuu kan barbaadu san dhaba kan jedhu wajjin wal qabata. Akka caancalaatti wal qabatee deema jechuudha. Kanaaf yoo dhufe foon ajjeesa. Lubbuutti hafuuratti darbuu hin danda'u. Waaqayyotu kaayee gaafa barbaade fudhata lubbuu. Seeratti sin du'uu, wadda waraanaatti sin du'uu, wherever. Kanaaf wangeela Lukaas boqonnaa 12 irratti warra foon ajjeesanii lubbuu waa gochuu hin dandeenye hin sodaatinaa. Hin sodaatinaa. Isa foon isa ajjeese lubbuu immoo qiliileetti gad darbachuu danda'u. Isa sodaadhaa. Isa sodaadhaa. Isa waaqayyoon sodaadhaa. Baay'ee waaqayyo si haa eebbisu. Kanadha malee kanaaf eenyuyyuu yoo beeksise dirqama dhiisee waan barbaade yoo ta'e. Jireenya biyya lafaa kanarraa kiristaanni warri Yesuus Kiristoositti amanan akka ambaasaaddaraatti jiraatan mararsiifachuuf jecha isa waaqarraa irraa maqaa ofii akka hin haqne jabeessine dhaamnaaf jechuudha. Kanaaf teekinooloojii yoo ta'e iyyuu nuti wanti guddaan kiristaanota kan baasu fudhachuu dhiisuudha. Kiristaanni maqaa teekinooloojii jaratu itti dibe malee kiristaanni maayikiroochiip teekinooloojiin kan dhanna namaa keessa galee nama diijitaaliitti deebisu suni gubaa bineensichaati. Gubaa bineensaa jechuun abidda fideerra kaayee ganaa cacacaca godhatu hin taane yookaan harkaan lakkoofsa sana barreessa otuu hin taane harka ofii baqassanii harka mirgaa yookiin adda baqassanii gaafa waa dabalatan gubaa kan jedhamu sun isaa. Amma fudhadhaa jechuu jalqabaniiru beekadhaa jenna. Kanaaf sibiila abidda keessa kaa'anii diimessanii isinirra kaa'u jettanii hin eeginaa. Hin eeginaa. Adda keessan gubu harka keessan gubu jettanii hin eeginaa. Mallattoo dhumti kun maayikiroochiippiin bifa oopereeshiniitiin harka mirgaa dudda harka mirgaa kanarra kan galfamu akkasumas immoo quba guddaa kanarra galfamuu danda'a. Gatiittiirra galfamuu danda'a. Addarra galfamuu danda'a. Isaan kun hundumtinuu gubaadha. Gubaan bineenichaa isa kana. Teekinooloojii miti. Teekinooloojii miti. Waaqayyo si haa eebbisu. Kanaaf maayikiroochiippiin RFID jedhanii afaanuma teekinooloojiitiin kan isaan waaman raadiyoo firiikwensi aayidentifikeeshiniin suni nama garaa akkuma jalqaba dubbadhee nama garaa artiifishaalii gochuutti jechuudha. Akkuma barbaadisi gochuu namni tokko mana isaa taa'ee kompiitaruma tokkoon waan ati hojjettu hundumaa si to'achuu gara barbaadetti si oofu jechuudha. Gara maashinii nam-tolcheetti nama deebisu jechuudha. Kanaaf uummanni keenya baadiyyaa magaalaa kan barate kan hin baratin kan lallabdan amantoonni tajaajila adda addaa irratti kan bobbaatan waltajjii argattan carraa argattan hundumaatiin namni gubaan bineensichaa maal akka ta'e haleelee akka hubatu akka adda baafatu gamanumaa kan isinitti dhaabnee dabarru waa'ee maayikiroochiippii kanaan wal qabate macaafa Daani'el raajichaa irratti kan caafame sirriitti adda baaftanii akka hubattan akka hubachiistan akkasumas immoo mul'ata Yohaannis keessatti waa'een bineensichaaf gubaan bineensichaa durrisaa duubisaa jalqabnisaa dhumnisaa bu'aansaa miidhaansaa maal akka ta'e adda baaftanii akka beektaniif akka hubachiistan gamanumaa ergaa keenya isiniif dhaama yeroo ammaa kanatti wanti amma addunyaan keessa jirtu kun akka darbu beekne kanarra kan caalu gidiraa hamaan gidiraa jabaan akka dhufus beekne sana keessatti garuu ciminni akka nu barbaachisu beekne waldaa kiristaanaa dammaqsuun nu barbaachisa. Egaa wangeelaawii yookaan hojjetaa wangeelaa qannoo addisu mee egaa erga amma kana waa'ee maayikiroochiippii haasofne waa'ee ammayyummaa ergaa haasofne dhaloonni kun amma garamitti adeemaa jira jettanii yaaddure? Yeroo dhumaatu waan ta'eef kan waamaman danuudha kan bu'aman yertuudha hin jenne sagalee waaqayyoo. Kanuma warri fo'amte waaqayyo warri fo'ate warri maqaan isaanii galma jireenyaarra jiru harkaan laatan gonkumaayyuu.
Dhaloonni kun dhaloota bara dhumaa, dhaloota jal'aaf gaggalagala, dinqifannaaf akkeessaa kan baay'isu, of ta'uurraa akkeessaa kan baay'isudha. Akkeessaatu mijataaf. Akka abaluu jechuudha. Akka abaluu. Fiiguu barbaada waan ta'e wayii duukaa. Ameerikaadhaa waan akkasii argamte ennaan isaaniin qaqqabuuf fiiguu barbaada. Yeroo akkasii keessarra. Kanaaf afuufamoo maal jedha sagalee Waaqayyoo. Afuufamaa jechuun kana qaba kana gadhiisa, kana qaba kana gadhiisa, kana qaba kana ejjennoon qabu jechuudha. Jechoota Phaawulos. Waanuma argitutti galeessa fuudhee ka'a. Akkas jechoota Phaawulos ittiin dhaloota bara dhumaa ibsu keessaa afuufamoo inni dhusuni amma baay'ee hojiidhaan mul'ataa jira jechuudha yeroo kana. Kanaaf dhaloota kanaaf wanti sodaachisaan macaafa qulqulluu irraa galagaluu isaatiin afuufamummaa sanaaf saaxilamuu isaati. Warri dhugaa qabatanii jiranii dhugaa dubbatan. Jalqabaa kaasee Waaqayyo maal jedhe? Ani du'aaf jireenya, eebbaaf abaarsa si dura nan kaa'a. Filannoon kan keetii jedheera. Nus kanuma dubbanna. Karaan maayikiroochips teekinooloojii, karaan gubaa bineensichaa kunoo asirra. Eessaa fuuta yoo jedhan wangeelarraa Luqqisii wajjin dubbataa jira. Irraa baqadhaa Yesuusin dhufa. Kutaa bara 7ffaatti Yesuus Kiristoosii wajjin mootummaa Waaqayyootti gallee fuulaa Waaqayyoof gooftaa Yesuusii wajjin jiraannaa inni dubbataa jira. Egaa dhaloonni kuni dhaloonni bara amma keessa jirru kanaa gadi jedhee Waaqayyoon haa gaafatu. Biyyi lafaa hin soba hin darbaa. Waa'ee yeroo kanaa haa hubatu. Hin argine hin dhageenye jechuun nama hin baasu. Yeroo warri xuraa'oon seexana waaqessan sun yeroo mari'atanii macaafa qulqulluu irratti duulu hundumaa keessaa. Kanaaf amma macaafa qulqulluu kitaaba isaa ardi koppii isaa namni baatee waldaa dhufu iyyuu muraasateera. Baay'ee waan nama gaddisiisu. Hundumtu soft copy ta'eera waan ta'eef. Soft copy ta'eera. Tokkoffaa soft copy'n sun hiikoo sirrii miti, ciccitaa qabaa, jechoota hojii jijjiiraman qabaa, waan ammayyeessan fakkeesse jechoonni baay'een babbadaniiru. Maqaa fakkeenyaaf faarfannaa 74 lakkoofsa 14 irraa ati mataa jawwichaa burussitee namoota Itoophiyaaf nyaata isaanii kennitee kan jedhu kuni soft copy'n ergi jijjiiramee innumti booddana bara dhiyoo piriintii ta'e iyyuu hin jedhu kana. Itoophiyaa isheetu sanaa wayiin jijjiirameera. Kaayyoo ergama mataa isaanii qabu. Gaaf biraa walitti deebine sana bal'inaan illee ilaaluu dandeenya. Waa'ee macaafotaa kana baay'ee irratti xiyyeeffachuu kan qabnu, dhaggeeffattoonni keenyas kan isaan hubachuu qaban kan TV kana yookaan immoo TV Ifa Fayyinaa akkasumas immoo YouTube TV Ifa Fayyinaa official jedhu kan hordofan jechuudha. Akkasumas page TV Ifa Fayyinaa kan hordofan kan hubachuu qabanii, kan isaan hubachuu qaban waa'ee macaafa qulqulluudhaan wal qabatee akkuma amma ati dubbatte macaafa qulqulluu keessaatii waa'ee Yesuus Kiristoosiin kan wal qabatu kristoloojiidhaan especially wiirtuu kristoloojii kan nu barsiisu wal qabatu macaafa addunyaa kanarratti namni dubbisuu jaallatu King James Version keessaatii akka bubuqqifamanii badanii jiran, akka kiyaa hambifamanii jiran. Hambifamanii jiru hedduun isaanii. Hambifamanii jiran yeroo biraa gaafa walitti deebinu luqqisii keessaa afan fudhannee walitti deebina. Luqqisii keessaa afan fudhannee walitti deebina. Irratti hin dubbanna akka isaanii nu eegan hin barbaada. Maaliifii tuqaan suni namni keenya irratti xiyyeeffachuu qaba. Macaafni duraa maxxanfamee maal jedha? Kan nuyi durii itti dhufne. Durumaa kan dubbatame sun maal jedha? Macaafni ammaa kun immoo maal jedha? Sababni isaa maaliifi dhaabbata King James Version macaafa sana kan maxxansu namtichi dur irra ture nama kan biraatti gurgureera. Nami irraa bite sun immoo nama adeemsa warra Illuminaatii kana tarkaanfachiisuudha. Namni irraa bite kuni jechuudha. So kanaaf jecha maalidha? Innis lahu antikiraayistii waan ta'eef, mormituu Kiristoos waan ta'eef waan Kiristoosii wal qabatu hunduma isaayyuu maal godha? Keessaatii baasaa, keessaa hambisaatii jechoota isaanii mijatu bakka buusu. Akkasumas immoo dhaamsi keenya nuti amma qabnu ani gamanumaati otoo haasofneen xumuriin wanti an dubbadhu wangeelaawii yookaan hojjetaa wangeelaa qannoon illee bakka barsiisutti, bakka lallabutti akka inni ergaa kana dabarsu nan abdadha. Cimsee akka inni dubbatu nan abdadha. Bakka jirrutti kan nuti dubbachuu qabnu kan amma ilaalaa jirtanii moobaayilii keenya irratti, taabii keenya irratti, kompiitara keenya irratti macaafa soft copy qabachuun keenya teekinooloojii haa ta'u iyyuu, soft copy karaa salphaa karaa argannu iyyuu haa ta'u malee dhaloonni kun
macaafa qulqulluu isaa hard copy barreeffamaa mana keessaa dhabuu akka hin qabneen dhaamsa dabarsa. Sababni isaa maaliifi addunyaa kana teknooloojiidha jedhee macaafa kana akkuma jirutti soft copy itti erga jijjiiree booda dhaloonni kun macaafa hard copy dhiisee gabaarraa balleessee erga inni soft copy harkatti qabatee booda vaayirasii itti gadhiisanii macaafa kana addunyaarraa balleessuu danda'u. Kaayyoon isaanii kanuma. Eeyyee. Kaayyoon isaanii vaayirasii itti gadhiisu maaliif taabileetiin, moobaayiliin, kompiitarri nuti baannu meeshaa teknooloojii nuti qabannee soft copy wangeelaa itti baadhannu hundumtuu akkuma oomishanii nutti kennan sana vaayirasiis itti nu oomishuu danda'u sababii ta'eef vaayirasiis itti gadhiisanii waan macaafa kana daameejii godhu itti gadhiisanii macaafa qulqulluu dhaloota kan harkaatii daaraa gochuu danda'u. Exactly. So isa kanaaf nuyi dammaqoo ta'uu danda'uu qabna. Kanaaf maal ta'uu qabna ree macaafa moobaayiliirra, taabiirra, kompiitararra wantoota garaagaraarraa qabnu hundumasaa akkuma itti fayyadamnutti akka jirutti ta'e macaafa qulqulluu manaa qabaachuu qabna. Dirqamadha. Dirqama. Dirqama kan ta'us akkasidha jedhee tan abdadha. Dhugaadha. Naa kanaafi atis dhaamsa kana akkati naa dabarsitu nan abdadha. Asumaanuu waan hin dabalu immoo macaafni qulqulluun qabeenya guddaa qabeenya waan hundumaa caaluudha. An ammayyuu asumaan jecha paasterii irratti dabalee warra nu hordofaa jiru wanti dabaluu barbaadu macaafa qulqulluu laalchisee verjeniidhaan akka humna isaatti namni hundumtuu akka humna isaatti King James verjeniin isa qabaatu kan Ingiliffaa isa qabaatu warri Ingiliffaan dandeenya afaan Oromoo abbaa gammachiisis qarshii ol kaadha malee hin gurgurama darbee qabaatu. Yoo dhabe immoo kan afaan Oromoo 2, 3, 4 qabaatu. Warri afaan adda addaa danda'an immoo afaan danda'an macaafa qulqulluu haa qabaatan. Warri tajaajilan immoo soofti qophii isaanii abdatanii macaafa qulqulluu irraa addaan ba'anii gaafa deemanii seexanni eegeeraa isetti gammadalaa ergama koonaa raawwataa jira. Macaafa qulqulluu baatanii deemuun ulfina kabaja guddaadha. Sibiila nam tolfeetti amananii baatanii kan deemanii ganaatu biyya lafaa kanarraa wal faana hin xaragini har'a ergaa guddaa mootummaa seexanaa diiguu lallabuu dhaqa gurbaayyoo ta'e. Macaafni qulqulluun harkan jiru yoo ta'e qorqorroo chaayinaa moobaayilitti kana abdatee deema yoo ta'e kuftee cabuu dandeessi. Ergamoonni seexanaa waan tokko jalaa gochuu danda'u hin banamu jechuu danda'a. Lallabi guyyaa sanaa mee maal ta'a? Hinafa jechuudha. Hinafa. Lallabi nafa. Sabni wangeela dhaga'uudha ba'ee hinafa. wangeela dhaga'iin gala. Yaa hojiin immoo xinnoo hin qabdu seexanaaf kun hojii guddaadha. Kana waan ta'eef macaafa qulqulluu michuu keessan godhadha. Waa'ee uffataa, waa'ee waan nyaattan, waa'ee waan dhugdan, waa'ee bifa keessan, waa'ee jireenya keessaniitiif utuu hin dhiphatin dursa macaafa qulqulluu keessaniif kennaa. Loltuu meeshaa hidhatee gara waraanaa dhaqu jechuudha macaafa qulqulluu qabatanii deemuun. Soofti qophii isa fayyadamtan macaafa qulqulluu hiika haaraa jedhaman kana hundumaa yoo fayyadamtan soofti qophiis ta'e hiika haaraas ta'e dura hiikoo sirreekkanni ta'e kiroosteekii godhaa ilaalaa. Waaqayyoo si haa eebbisu. Ameen. Kanarratti kan nu hordofaa jiran dargaggeessi akkuma jalqaba dubbadde dargaggeettiin teessee kan nu ilaalaa jirtu yookaan hordofaa kan jirtu dhaggeeffachaa kan jirtu sagalee kana abbootiin harmootiin kan baratte kan hin baratin soft copy of harkaa qabaachuu dandeessa. Soft copy salphaadha. Google Play Store irratti hidhattee buufachuu dandeessa. Namarraa sheeriidhaan fudhachuu dandeessa. Har'a garuu waan tokko sitti himaan. Surree jiinsii tokko birrii 700, birrii 1000, birrii 500 bituu dandeessa. Macaafi qulqulluun garuu yoo baay'ate hanga qarshii 300tti bitta. Kanaaf har'uma honnee godhadhu. Macaafa qulqulluu akkati bitattuun si jajjabeessa. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Hordoftoota TV ifa fayyinaa sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Tole walitti deebinee jirra hordoftoota TV ifa fayyinaa. Egaa hojjetaa wangeelaa Qannoo Addisuu sagantaa keenya gara xumuraatti fidaa jirra. Egaa aga kana waa'ee ammayyummaa, waa'ee maayikiroochippii, waa'ee dhaloonni kun kallattiin itti adeemu erga dubbanneetiin booda mee waldaan kiristiyaanaa bakka buutuu Kiristoos taate. Waldaan kiristiyaanaa Kiristoos bakka buuse. Waldaan kiristiyaanaa Kiristoos ati ibsaa gaara gubbaati jedhee kaa'e. Soogidda biyya lafaati jedhee kan kaa'e.
waa'ee soogiddaa waa'ee maalii gaafa haasofnu soogiddi foonnumti kun akka hin tortorreef illee gargaara. Dhugaadha. Soogiddi lubbuu dheeressuu danda'a. Waan jiru sana utuun tortoree hin badin tursuu danda'a. So addunyaa kana tortorarraa kan oolchitu waldaadha. Soogidda waan taateef. Hadhaa'ummaarraa kan oolchitu waldaadha. Soogidda waan taateef. Madaa dhalootaa kan qorsuu dandeessu waldaadha. Soogidda waan taateef. Gaara ikonoomii, gaara rakkinaa jigsuu kan dandeessu waldaadha. Soogidda waan taateef. Gocha soogiddi godhu kun hundumtuu. Wantoonni dubbadhu kun. Erga akkas ta'e mee waldaan maal gochuu qabdi jettee yaadda? Waldaan kiristaanaa isheen dhiiga Kiristoosiin bitamte harka kennachuu hin qabdu. Yoomiyyuu taanaan waan tokko yoo dhufe labsii haaraa yoo dhufe dhukkubi yoo dhufe dhibeen kam yoo dhufe wanti fedhe yoo dhufe waldaan kiristaanaa hundee ishee isa ta'e wangeelaan actually amma kiristaana kan ofiin jedhani kaatolikiin kiristaanaa ortodoksiin kiristaanaa protestaantiin warri akka joobaa fa'aa hedduu kiristaana miti kiristaana kan ofiin jedhan kuni wangeela ofii akka isaanii ta'utti tumataa jiru akka amantii isaaniitti. Fakkeenyaaf warri kaatolikii vaatikaanii abboommii kurnan ediitii godhanii sisirreeffataniiru. Wangeela akka garaa isaaniitti fooyyeffataniiru. Waldaan Kiristoos ishee wangeela qulqulluu qabattee jirtu garuu wangeelli maal akka jedhu amantoota haa barsiiftu. Oolchuu haa dandeessu. Dhirsi misirroo dhufu waan ga'eef misirroo taatee qophooftee fudhatamuudhaaf ijoollee ishee wajjin fudhatamuudhaaf. Na yaadadhaa jalqabatu macaafa qulqulluun sisirreessini waldaan kiristaanaa macaafa qulqulluu irratti aboo guutuu qabdii kan jedhu seerri tumamee mirkaneeffame kaatolikii vaatikaan keessatti. Waldaa kiristaanaatu macaafa qulqulluu irratti aboo qaba. Waldaa kiristaanaatu macaafa qulqulluu irratti aboo guutuu jedha. Inversii ta'e jechuudha. Macaafi qulqulluun kan silaa aboo guutuu waldaa irratti qabu. Waldaan macaafa irratti qabaatte jechuudha. Waldaan macaafa irratti qabaatte. Waldaani mana ijaarsa miti yoo waldaa bakka bu'ee afaan ta'ee kan dubbatu harka ta'ee kan hojjetu immoo geggeessaa waldichaa qeesiidha jechuudha. Paaphaasicha. Paaphaasiin macaafa qulqulluu irrattitu aboo guutuu qaba jechuudha. Kan fedhe keessaa kutee baasaa kan fedhe akka barbaade godhaa kan akka whatever. Waan garaa isaatii gochuudha. Waan garaa isaatii godha. Kun waldaa kiristoosatu hin taane waldaa namichaa ta'uu dandeessi. Bineensa galaana guddaa keessaa ba'eera miti dubbii waaqayyoo mul'atarraa mul'ata 12 dubbisnu bineensa galaana keessaa ba'eera galaanni sun saba baay'eedha sabni baay'een suni mul'ata Yohaannis irraa sarveeyin kakuu haaraa akka nuyi kutti jechuudha anillee aarsaa wangeelaa kan jedhu kitaaba keessatti waan kana gabaabsee barreesseera saba baay'eedha galaanni sun sabni baay'een sun immoo galmi guddaan uummata hedduu of keessatti qabatu biyya lafaa kana guutummaa irraa miseensota hedduu kan qabu galaana sana kan bakka bu'u sabni guddaan suni waldattii vaatikaan sana vaatikaan magaalaa keessaa roomaa keessaa sisseqamtee baatee biyya hin taane teessoo taate jechuudha. Teessoo taate. Isa kana macaafni qulqulluun yeroo dubbatu teessoo bineensichaa akka isheen taate galaana sana keessaa ba'ee bineensichi inni teessoo luusfer humna luusfer. Aboo luusfer guutummaa fudhatee addunyaa kana irratti hojjetu galaana sana keessaa ba'ee jedha bineensa galaana keessaa ba'e. Amma walgahii warra xuraa'otaa kan geggeessuu keessidha. Addunyaa tokko goona hidhee kan deeme lallabu sun paaphaasii sanadha. Mootonni gad jedhanii kan sagadaniif suni isa kana kutaattanuu keessatti waa'ee mootonni biyya lafaa xuraa'ummaa ejjaa ishee keessaa hirmaatan Baabiloon guddittii maal kan jedhu sanatti deebina. Haa ta'u malee eega aboo wangeela irratti aboon qabadhee ergi mirkaneessifate booda jechuudha geggeessaa waldaa achiin booda wangeela akka barbaade godhaa waan fedhe godhaa fidaa jira. Kanaafi sabi guddaan galaanni guddaan sun saba guddaa bineensachi keessaa ba'e immoo geggeessaa jal'aa isa wangeela irratti aboon qaba jedhu geggeessaa maqaa paaphaasiin socho'u isa afaan seexanaa sana ta'e ta'uusaa amantoonni keenya irraa baran. Waldaan biyya keenya keessa haa bartu. Biyya siiviin kun ga'u addunyaa kanarraa afaan kanaan kan dhaga'an hundumtuu kan habee kan
dhugichi isa kana. Wangeelli dubbii waaqayyooti. Wangeelli jiraataadha uumama hundumaa irratti dhabuuf gooftummaa qaba. Wangeela irratti dhabuun qaba jechaa kan dhufu hundumtuu inni isa hamaa biraa ergame. Eenyuun yoo ta'e. Kanaaf waldoonni kiristaanaa TV kana kan dhageessanii ergaa TV kanaan darba hordofaa kan jirtan yookaan kan dhageessan yookaan kallattiin otoo hin taane alkallattiin boriiftaan darbiin kan isin bira ga'u. Akka ergaa Phexros duraa boqonnaa 5 irra jirutti hangafni tiksootaa gaafa mul'achuuf jiru akka itti badhaafamtanitti waldaa waaqayyoo isa hamaa kanarraa eegaa. Wangeela qulqulluu itti himaa. Afaan bineensaa afaan 166 gubaa bineensaa kana keessaa amantoota baasaa. Waan ulfina waaqayyoof hin taane waldaatti hin butinaa, hin gurguraminaa gonkumaa. Gonkumaa seexanni in soba warra dhiiga keenya gurgurreedhaniis hin gaafatuun mucaa koo akkas miteedhaa ittimaa tiksee ta'uun badhaasa guddaaf nama qopheessaa dogoggora xinnoodhaan immoo adaba bara baraatti nama geessa. Hangafni tiksootaa gaafa mul'atu yeelloo malee mudaa malee akka argamtanitti kan Phexros jedhu kanaaf jechuudha. Mootummaa waaqayyootti waan akka amantaa biraa akka amantaa musliimaa fa'aa ergamaan tokko madaalli irra dhufee cubbuu namaa kaa'a inni tokko immoo hojii gaarii namaa kaa'a wal madaalee inni gaarii yoo caalee gara jannataa inni hamaa yoo caalee gara azaabaa kan jedhan sana miti. Mudaa wajjin mootummaa waaqayyootti galuun hin danda'amu. Mudaan immoo akkuma sila jenne kufanii ka'uurraa adda gantummaa fi amantummaadhaan kun. Kanaaf waldaa waaqayyoo tiksaa ittimaa maayikiroochips tekinooloojiin kan seexanaa akka ta'e ittimaa wangeela qulqulluu qofa barsiisaa wangeela isa ediitii godhan isa keessaa hir'isan itti dabalan dha'icha bara baraatu itti dabalama isa jedhame sana itti himaa tekinooloojiidhaa qaroomina jedhanii shaakala hafuura hamaa keessa dargaggoonni namoonni ola deemtonni akka hin galle barsiisaa jedhaanan kanuma yoo gaafatamanii dhaqee amantiidhaan dhiiga kee gurgureedhanii ni deebisan sun lafa mana barumsa macaafa qulqulluutti ka'ee sun biyya keessa akka hin babal'anne. Wanti mootummaa irraa biyya alaati biyya keessaati eessaayyuu wanti dhufu hundumtu waa'ee waan sanaa macaafni qulqulluun maal jedhaa jedhanii hubatanii amantootaaf gadi beeksisu. Fakkeenyaaf bara keessa jirru kana keessatti dhukkubni maqaan isaa beekamu kan maqaan isaa hin beekamne qoricha kan qabu kan hin qabne kaayyoon isaa maal lakkoofsa uummataa hir'isuudha. Otoo haasofnu tuqee darbuu kan hin barbaadu addunyaa haaraa kan jedhan NWO New World Order sanaaf isaani persentii gara 90 fixuu akka barbaadanii kan karoorsan. Walgahii isaanii adda addaa irratti yaa waaqa miti waan ta'eef icciitii isaanii qabanii taa'uu hin danda'an kitaabota hedduun barreeffamee ba'eera. Kaan walakkaaf hin jedhanii yaada kennu kaan harka sadii keessaa harka tokko hidhuu kaan ruubii macaafni mul'ata Yohaannis maal jedha isa kana akka jedhu harka afur keessaa harka tokko fixuun kennameefidha. Namoonni billaadhaan akka wal gorra'an beelaan akka dhuman balaa adda addaan dhukkubaan jedha sababa adda addaa tarattaree kaa'a. Kanaaf warri illuminaatota addunyaa kanatu tokko hin godhin mootota biyya lafaa warra adda durummaan geggeessu dabalatee jechuudha. Dhukkuboota adda addaa gadhiisu sabaaf sablammii walitti buusu mootummaa walitti buusu eenyuyyuu hadu biyya eenyuutiyyuu haa ta'u mootonni sun maal barbaadu namni duudhu waa barbaadu. Addunyaa ishee haaraa ijaaramtu keessatti aangoo qabachuudhaaf. Nama salphisanii fixanii. Namni akka itti lakkoofsi namaa addunyaa irraa hir'ata. Ajaja Luusiferiitiin kun kan inni geggeeffamaa jiru. Kanaaf akkuma ndaam dubbiin tokko na yaachisa mootummaa biyya lafaa kana abbaan barbaadeefan kennaa kufiin haasa gadi hin jenne seetanni gooftaa Yesuusiin hedduun isaanii hundan jedhu afaan guute. Waaqayyootu shuuma waaqayyootu shaara waaqayyootu hooggana sirna sochii hawaa kana hundumaa waan gaggaarii tajaajiltootaaf ergamoota isaa hojjechiisa. Waan hamaa immoo akka seexanni raawwatuuf gadhiisa. Iyyama kennaaf jechuudha. Malee to'annoo waaqayyoo ala miti. Fakkeenyaaf kana seexana godhe namni yoo walajjeesse seexanatu itti gale namiti. Seexanni sun itti galtee waan hamaa sana akka raawwattuufi waaqayyo otuu dhowwootuu danda'u beekaa dhiise jechuudha. Maaliif taatee sana waan godheef beeka waan ta'eef. Kana waan ta'eef dhoksaansaa kan waaqayyooti. Kan waaqayyooti. Malee sochii uumamaa kana keessaa iyyama waaqayyoo ala waan ta'u hin jiru. Waaqayyoo mootummaa tokko saba tokko nan balleessa yoo inni qalbii diddiirrate nan oolchan jenne yeroo balleessu koo tajaajiltoota wangeela baatan lafa kaabillaa fudhaa dhaqaa lolaa jedheen beeku jedhee beekaare hin jiru takkuma warra mootii sana balleessu warra hamootatti erga. Kanaaf ammallee dhumaatii namaa kana keessatti harka afur keessaa harka tokko balleessuun hin kennameefii jedha seexanichaaf.
hin kennameef jedha. Urjoota waaqarraa harka sadii keessaa harka ta'uu gad harcaase miti. Sunillee nama biyya lafaa kanaa bakka bu'a. Bara 500 kaaseetti dhukkubii hin beekamne dhaloota Kiristoos booda bara 500 kaasee dhukkubii nama fixu kaka'uu kan jalqabe. Inni jalqaba bara 500tti ka'e sun Awurooppaa miliyoona 25 fixe. Miliyoona 25 jechuun waan foorziidha akka ardii sanaatti tokko arfaffaa jechuudha. Kanaaf urjoota iyyuu gad harcaase ergamoota irraa yoo hin qooddate waan ta'eef namoota kana lakkoofsa hir'isuuf kan isaan hojjetanii hamma isaan yaadan yoo ga'u baate yoo hin ta'aaf hamma isaan yaadan garuu hin ga'u. Maaliif anarraa jalqabuu barbaaduu danda'u, paasterii irraa jalqabuu barbaaduu danda'u, tajaajiltoota irraa jalqabuu barbaadu isaan ajjechaa kana. Nuun mallattoo dhiiga walichaa qabna. Nu tuquu hin danda'an. Amantoota kana warra hin amanne kana uummata kana immoo hir'isuu danda'u lakkoofsa uummataa. Kanaaf dhukkubii yeroo dhufu balaan adda addaa yeroo dhufu dura dhaabbachuun kan danda'amu tokkoof tokko humna wangeelaatiin. Humna wangeelaatiin dura dhaabbanne daangessuu dandeenya. Sababni isaa hoo ammatti har'a sa'aatii tokko isheen jedhamte sun hin geenye. Yeroo sa'aatiin tokko sun geessu hin danda'amu dura dhaabbachuun qulqulloota lolanii mo'uun kennameef jedha. Miti inni yeroo kamiidha? Mataa torbaffaan kun mataan bineensaa torbaffaan New World Orderiin aangoo qabatee biyyi lafaa tokko taate qomoo hin barbaanne qabu biyya lafaa keessaa isaaniin fixanii xaraganii Israa'el taadhanii tilmaamu iskoolaaronni kan isaan itti lola jalqabanii. Tuwaasaf nu yeroo waraana addunyaa lammaffaa naannoo sanaa lola Armaagedoonii wal qabate. Armaagedoon achi waan ta'eef Israa'el irraa jalqabuu danda'u qomoo kana eenyurraa yoo jalqabaniiti mataa torbaffaan eega mul'atee biyya lafaa akka garaasaatti hoogganee booda cirumaayyuu seexanni gadhiifamee bifa namaa bifa wayii uffatee bineensa ta'u nama ta'u uffatee aangoo qabata. Waaqnis isa ta'a mootiinis isa ta'a Luusfer mataasaa. Yeroo sanatti mo'uun kennameeraaf Waaqayyo biraa. Waaqayyo garuu hin gabaabse yerootti. Seexanumaa sa'aatii tokkoo sana injifatu sa'aatii tokkoon sun waggaan tokko ka guyyaa 1000 guyyaan tokko ka waggaa 1000 kan jedhu jira. Waaqayyo guyyaa tokko ka waggaa tokko sinitti godhe kan jedhu jira. Hiika isaan kitaaba koo keessatti guyyaa tokko akka waggaa tokkootti hiikeen sa'aatii 24 sana immoo jijjiiree egaa sa'aatii 24 faniree waggaa 3 wayis ta'uu danda'a. Waggaa 3 wayi ta'uu danda'a. Tokko ta'uu danda'a. Gosa guyyoota 1260 sanas ta'uu danda'a. Ta'uu danda'a. Iskoolaaronni waan adda addaa dubbatu. Garuu mo'icha qabu sa'aatii tokkoof jechuudha. Fuula Waaqayyoo duratti turtiin sun sa'aatii tokko. Sa'aatichi garuu hin geenye waan ta'eef har'a hin dhumtu jedhan ishadhanii ciciisuun sirrii miti. Kana fudhadhaa dirqama tekinooloojiidhaan jedhan har'a sirrii miti yeroo hin geenye. Yeroo mo'icha isaanii hin geenye. Gana addunyaan tokko taati. Addunyaan tokko taatee gaanfi kurnan ganaa mul'ata. Gaanfa 10 jechuun addunyaa kana iddoo 10tti kukkutu jechuudha. Mootii tokkoon bultii. Mootii 10tu jira. Mootii 10 kana kan bulchu mootii tokko ta'a. Mootii tokko ta'a jeneraalota 10tu bulcha. Akka amma naannoo eenyu kana jechuudha. Itoophiyaan naannoo amma 10 qabdi. Mini Sidaamaa yoo daa'amu. Akka kana addunyaan biyya tokko taate kutaa bulchiinsaa 10 qabdi. Gaanfi 10 isa. Sunuu ganaa hojjetama. Kanaaf sun hundumtuu dhumee Luusfer amma gadhiifamutti har'a dursanii harka kennachuu maaltu barbaachise? Aboon dhiiga Yesuus otoo nurra jiru. Amma inni istiraakcharii hojjetatutti nu immoo qophii keenya Kiristoosii wajjin jabeessuu qabna. Zarafuu qabna, lubbuu haaraa guuruu qabna mana Waaqayyoo. Asirratti wanti beekamuu qabu waldaan kiristiyaanaa akka dhattu gaafa jennu irratti aduultu gaafa jennu yaa Waaqayyoo waan kana karaatti hambisi jechuutu hin taane ijoollee kee harka qabi. Nu jabeessi humna nutti godhi jettee afaan bineensaa oolchi jettee kadhachuu qabdi. Kadhachuu qabdi, tarkaanfii fudhachuu qabdullee fudhachuu qabdi. Malee haafu wanti jedhu hambisuu hin dandeenyu. Murtoodha waan ta'eef. Ijoollee Waaqayyoo qofa oolchuu dandeenya. Ijoollee Waaqayyoo qofa oolchuu dandeenya. Waan addunyaatti dhufu garuu hambisuu hin dandeenyu. Hin dandeenyu sana. Kana beekamuu qaba. Akka eeggannaanis immoo amantii miti waan ta'eef. Sunis miti. Isa amma jarru hojjetataa jirani alduree mijeeffataa jirani hambisuu hin danda'amu iyyama Waaqayyooti. Sa'aatii tokko sanaaf deemaa jiru waan ta'eef. Sa'aatii tokko sanaaf deemaa jiru waan ta'eef inni hafuu hin danda'u garuu waldaa eeguu ijoollee Waaqayyoo ijoollee wangeelaa eeguu hundee wangeelaa eeguun garuu dirqama. Filannootu hin taane dirqama. Waanuma dhufu ameen akkas ta'e ameen sunis hin ta'u. Waan hundaa ameen jechuun tikseen tikseedha bakka. Warri waldaa dura bu'anii amantoota tiksuun ajaja Waaqayyoo biraatti kennameedha. Kana waan ta'eef biyya lafaarraa ajandaa kana xaraganii haaraa fiduu maqaa Yesuusin New World Orderiin haafu rukutamu irra haa utaalamu yoo inni hin ta'u. Utaaluu hin dandeenyu. Keessuma dabarra malee. Maal jedha wangeelli hin taa'adha waan ta'eef. Kana keessatti garuu waldaa eeguudha bakka. Maaliin immoo waldaa eeguu kadhannaadhaaf dubbii Waaqayyootiin eegu. Kana. Sanaan boodadha
yeroo sa'aatiin tokko sun ga'u mo'uun hin kennameef yeroon sun jedhu yeroo sanatti yeroo addunyaan kun tokko taatu waldaan kiristaanaa guutummaatti daameejii ta'uu dandeessi barbadaa'uu dandeessi seexanni utuu gadi hin dhiifamin dursee jechuudha. Amma sanatti garuu jabaattee waldaan kiristaanaa loluu dandeessi. Tuwaasofnu qomoo jalqaba isaan fixanii gara Israa'el jedhanii luucceessu iskoolaaronni baay'een sun yeroo Luusfer ba'uudha. Har'atti garuu addunyaa kanarraa iji Waaqayyoo Itoophiyaarra jira. Iji warra illuminaatotaa warra 666 Itoophiyaarra jira. Akka haatataa isaaniitti macaafni qulqulluun muki jannataa Itoophiyaa jirti hin jedhu yoo ta'e isaan muki jannataa Itoophiyaa jirti. Xaanaa jirti. Ishee Waaqayyoon lollee moonee fudhachuu qabna. Kanaaf Itoophiyaa qabachuu qabna. Kana ajandaa guutuu mootonni G8 G20 maal jedhaman kun waa'ee Itoophiyaatiin jalqabanii waa'ee Itoophiyaatiin kan isaan xumuran kitaabileetti iyyuu baba'aa jira. Jalaa hatameessa ta'u maaleessa ta'u. Yeroo biraa waa'ee G8 fi G20 irratti hin dubbanna. Ammatti garuu kanaaf yaa uummata biyya keenyaa yaa uummata addunyaa iji Waaqayyoo biyya keenyarra jira. Iji seexanaallee akkasuma kana jira. Itoophiyaan gara dhumaatti Itoophiyaan harka ishee ol kaafti jechuun ijoolleen Itoophiyaa amma Jarmanoonni, Awurooppaanonni, Ameerikaanonni reever biyya guddatanii waldaan mana ciffaraatti gurgurameera miti yoo. Warri waamamanii hin aareeffamu riivoluushinii guddaa ta'a. New World Orderiin kun hojiirra hin oolin. Addunyaan kun si'a tokko rivaayivalii keessa galti. Karaa eenyu? Karaa ijoollee Itoophiyaa. Iji Waaqayyoo nurra buufateera. Iji Waaqayyoo ijoollee Itoophiyaarra tajaajiltoota Itoophiyaarra buufateera. Har'a boo'aa kan jirtan, gaddaa kan jirtan, abdii kutannaa keessa kan jirtan, isinitti dukkanaa'ee kan jiru. Abdiin kan isinitti mul'anne illee yoo fakkaate jabaadhaa. Addunyaa kana kan haaressu hafuura Waaqayyoo Itoophiyaa irratti dhangalaaseef kan inni dhangalaasaa jiruuf borillee kan inni dhangalaasudha. Warri waamaman akka hin banneef hidhachiisaa jira Waaqayyoo ijoollee Itoophiyaa. Kanaaf jabaadhaa isaaniin jenna. Eebbifame Waaqayyoo si eebbisu. Egaa hordoftoota TV Ifa Fayyinaa qophiin keenya kutaa lammaffaatiin kutaa tokkoffaaf kutaa lammaffaatiin ture gara xumuraatti finneeti jirra. Ergaan keenya inni dhuma waldaan maal gochuu qabdi yeroo akkasii keessatti kan jedhuu fi akkuma hojjetaa wangeelaa Qannoo Addisuu dubbachaa ture waldaan kiristiyaanaa kadhata sirrii kadhachuu qabdi. Kadhata amalaatu hin taane kadhata sirrii kadhata dhugaa irratti hundaa'e kadhachuu qabdi. Kadhata hafuura qulqulluu irratti hundaa'e kadhachuu qabdi. Inni kabiraan dubbii Waaqayyoo isa dhugaa, sagalee Waaqayyoo isa dhugaa, cubbuudhaan cubbuudha, qulqullummaan qulqullummaadha, xuraa'ummaan xuraa'ummaadha, qajeelummaan qajeelummaadha jettee hanga mana mootummaatti baatee dubbachuudhaaf aangoo qabdi. Yeroo ammaa kana wanti waldaan kiristiyaanaa especially waldaan kiristiyaanaa haadha jedhamtu wanti isheen goote dogoggora yoo ta'e iyyuu lammaffaa akka inni ittiin deebine hin abdanna. Warri garaa kutatan warri lubbuu isaanii hanga du'atti of kennuutti wangeela kanaaf aarsaa of godhanii akka isaan ka'an akka isaanii waldaa kana geggeessuudhaaf waldaa addunyaa kanarra jirtu geggeessuudhaaf fi akka isaan dibamanii ka'an nana mana. Intaas immoodha. Intaas immoodha. Mootummaan waldaan cufamu yoo jedhee waldaan mootummaa sodaattee waldaa cufuu hin qabdu. Waldaan cufamuun irra hin jiru. Waldaa kan bane mootummaa miti Waaqayyoodha waan ta'eef. Mootummaan isa banee cufaa Waaqayyo immoo isa banee cufa. An akkasitti amana. Kanaaf wanti amma godhame waldaan mabarayyuu kan ga'e milikkitoota sana keessaati isa tokkodha jechuudha. Waldaan cufamuun iyyuu milikkita saamaa sanaati. Namni manatti galee boo'umsaa milikkita saamaa sanaati. So kanaaf jabeessinee nu ittiin morminaa anis obboleessi kiyyaa hojjetaa wangeelaa Qannoo Addisuu amma bakkuma teenyu kana teenyee namni Waaqayyoo Qannoo Addisuu hafuurota hamoota kanaa yeroo malee utuu yeroon isaanii hin ga'in gola namaa seenanii utuu yeroon isaanii hin ga'in sammuu namaa seenanii utuu yeroon isaanii hin ga'in fiilmii adda addaatiin kanneen akka poornoogiraafiidhaan wantoota adda addaatiin gaa'ila kan xureessan mastarbeeshaniin kan gaa'ila xureessan wantoota adda addaatiin gaa'ila namaa kan balleessaa jiran gaa'ila baayisekshuwaaliitiin gaa'ila namaa kan balleessan geeyidhaan kan balleessan dhiiraaf dhiira walitti fiduudhaan dubartiif dubartii walitti fiduudhaan akkasumas immoo gaa'ila giruuppii uumuudhaan akka jechuun dhiira tokkotti dubartoota hedduu dubartii tokkotti dhiira hedduu akkasuma fiduudhaan horii wajjiniin bineensota wajjiniin gaa'ila dhaabuudhaan addunyaa kana addunyaa Waaqayyoo dhiiga isaa dhangalaaseef kana xureessuudhaaf warra ba'an kana
al tokkicha wal duukaa waaqayyoon kadhannaa nu wajjiniin akka mormitaniin abdadha gubaa adda addaa qaama keessan irraa taattoo jedhamee kan qabdan saggoo keessan irratti qoma keessan irratti dugda keessan irratti qaama keessan qixa kam irratti iyyuu mallattoo adda addaatiin fannoo fakkaate bofa kan fakkaatu simbira kan fakkaatu bifa adda addaatiin qaama keessan irratti kan godhattan qaroomina kan fakkaatu sun kallattii ittiin wanti hamaan isa sagalee waaqayyoo seexanaaf karaa hin kenninaa jedhu sana karaa waan ta'eef isa kanaan nu ittiin mormina bakka jirtan jiraattanii dhaabbata adda addaatti harka keessan laattanii garee illuuminaatii kanatti harka laattanii karaa ittiin kiyaabaatan dhabdanii akkasumas dhaabbata ti'aansh garee piraamid tireediitti dabalattanii wantoota garaa garaa irratti kuftanii kan jirtan yeroo nuti kadhannu kan akka keessaa baatan waaqayyo akka harka isaatiin bilisa isin baasu amantanii akkasiin nu wajjin kadhattanii abdadhaa namni waaqayyo hojjetaa wangeelaa Qannoo Addisuu waaqayyoon nuuf kadhata. Tole hin kadhanna waaqayyooni iddoo jiraattan jiraattanii nu wajjin akka kadhattan isin afeerraa harki waaqayyoo nu wajjiniin jira humni waaqayyoo nu wajjiniin jira ayyaanni waaqayyoo nu wajjiniin jira nuun hojjetoota waaqayyooti hojii isaa hamaatiin mormuu hin dandeenya diiguu hin dandeenya irreen waaqayyoo waan nu wajjin jiruufi inni hamaan nu dura dhaabbachuu hin danda'u galanni waaqayyoof haa ta'u kanaaf iddoo jirtan ta'a nu wajjin kadhadhaa gooftaa keenyaa ulfinniif galanni guddaan siif haa ta'u yeroo kana waan nu laatteef waltajjii kana waan nu laatteef si galateeffanna bara baraan maqaan kee ulfaatu yeroo ammaa kana si kadhanna biyya lafaa kana guutummaarraa bakka sagaleen kun ga'e bakka viidiyoon kun ga'e hidhaa seexanaan rakkataa kan jiran hidhaa dhukkubaan rakkataa kan jiran doorsisa bofaan rakkataa kan jiran xinqolaaf digimtiin rakkataa kan jiran maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka hiikaman ajanyeerra maqaa Yesuus Kiristoosiin hiikaman maqaa Yesuus Kiristoosiin hiikaman gaaddisni du'aa irra kan buufate maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin dhoofna maqaa Yesuus Kiristoosiin hin rukunna dukkanni kan marse sodaa du'aa keessa kan jiran ari'annaa bineensichaa keessa kan jiran otuun beekin otuu beekaniis ta'e waan isaan balleessu hadhaa du'aa tuttuqaa kan jiran teknooloojii itti fakkaatee hojjetanii argachuu itti fakkaatee karaa qajeelaadhaan karaa itti jireenya ofii jijjiiran itti fakkaatee bittaa luusfer jala galanii kan jiran itti dukkanaa'ee kan jiru hamma guyyaa har'aatti lubbuun isaanii du'aaf jireenya gidduutti dhiphataa kan jirtu nyaachuu dhuguu isaanii malee garamitti akka deemaa jiran kan hin beekne maqaa gooftaa Yesuus nama Naazreetiin sa'atii kana hin ajanya guutummaa biyya lafaa kanaa irratti gargaarsi kee haa ta'uuf gargaarsi waaqayyoo haa ta'uuf gowwomsanii dhiiga kennanii akka mallatteessaniif sossobamaa kan jiran maqaa Yesuusiin harki kee gidduu galu harki waaqayyoo gidduu galu maqaa gooftaa Yesuus nama Naazreetiin gara kiyyoo du'aatti harkifamaa kan jiran kun kan hiikaman ta'an sossobaan dhiyaataafi kan jiru qaamaan kan sossobaman interneetii adda addaan kan sossobaman miidiyaan kan sossobaman jireenya keenya jijjiiranii birriin lubbuu isaanii bituuf kan sossobaa jiran kiyyoon jalloota maqaa Yesuusiin kan caabe haa ta'u maqaa Yesuusiin kan cite haa ta'u yeroo ammaa kana dhukkubni biyya lafaa kana jeeqaa jiru kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa addunyaa kana ungulaalee waldaa waaqayyoo akka facafamtuuf sababii ta'aa kan jiru maqaa gooftaa Yesuusiin hin rukunnaa kan rukutame haa ta'u labsiin jal'aan kan diigame haa ta'u maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u maqaa Yesuusiin harukutamu 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 bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa qilleensa kanarraa lafa kanarraa dhaloota si'anaarraa humna dhiiga Yesuusiin kan rukutame haa ta'u maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u waldaa dhiiga Kiristoos irra dhaabbatteen kan mormu hafuurri du'aa jarmii fakkaatee vaayirasii fakkaatee wangeelli akka lallabamneef gubuu ta'uu kan barbaadu kan rukutame haa ta'u maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u waldaa waaqayyoo irratti balballi gaana maboo akka hin qabne dubbatameera haal duree tokko malee maqaa gooftaa Yesuus nama Naazreetiin cufamuu waldaaf sababa kan ta'e iddoodhaa kan dhabamsiifame haa ta'u maqaa Yesuusiin kan dhabamsiifame haa ta'u sirni siyaasaa sirni bulchiinsaa sirni waaqeffannaa hundumtuu si sirratee waldaan waaqayyoo akka haara galfattu si kadhanna manni waaqayyoo akka banamu si kadhanna wangeelli akka lallabamu si kadhanna yeroo hamaa yeroo gadhee yeroo dukkanaa kana keessatti dhuga baatonni
warri wangeela lallaban karaa akka argatan si kadhanna. Lapheen warra hin amanin akka banamu si kadhanna. Warra hin amanin laphee isaanii duuchee jaamse kan jiru irraa akka dhaamu akka rukutamu si kadhanna. Maqaa gooftaa Yesuus nama Naazreetiin dukkana keessa kan jiran ifa wangeelaatiin sammuun isaanii haifu. Lapheen isaanii kan baname haa ta'u. Abaarsaan rakkataa gadadamaa kan jiran maqaa Yesuusiin gara eebbaatti darban. Ifti Kiristoos isaaniif haifu. Maqaa Yesuusiin ifti jireenyaa isaaniif haifu. Maqaa Yesuus nama Naazreetiin dhugaa hubachuu haa danda'an. Gara dhugichaa haa dhufan. Gara jireenyichaa haa dhufan. Abaarsi haa rukutamu. Eebbi saba keef haa ta'u. Dukkanni haa ari'amu. Saba keef biiftuun haa ba'u. Waldaa keef biiftuun haa ba'u. Dhugaa wangeelaa lafa haa dhaalu. Jawwichi haa danqamu. Ergamoonni jawwichaa abidda Waaqayyoon haa rukutaman. Maqaa Yesuusiin haa dhaaman. Gooftaa si kadhannaa jeeqamsi lolli ka'ee nagaan biyya keenyaaf haa ta'u. Nagaan addunyaa kanaaf haa ta'u. Jibbi haa rukutamu. Jaalalli biyya haa fudhatu. Wal qoqqooduu wal irratti ka'uun haa rukutamu. Jaalalliif tokkummaan biyya haa fudhatu. Maqaa Yesuus nama Naazreetiin dhukkubni haa ari'atamu. Fayyaa guutuun biyya keenyaaf saba keenyaaf haa ta'u. Gadadoo iyyumni rakkinni haa dhaamu. Eebbi Waaqayyoo lafa keenya irratti haa dhangala'u. Ati Waaqayyoodhaan wajjin jirta. Dinqiin hojjettaa galanni siif haa ta'u. Yeroo ammaa kana hospitaala adda addaa keessa taa'anii TV ifa fayyinaatiin kadhannaa kan hordofaa kan jiran, mana isaanii kan jiran, waltajjii adda addaa kan jiran, namoota wajjin kan jiran, qophaa kan jiran, iddoo sagaleen kun ga'ee maqaa Yesuus Kiristoosiin dhukkubsatoota kanatti fayyisuu Waaqayyootti ramanneera. Maqaa Yesuusiin iddoo jiranii haa fayyani. Fayyisuu Waaqayyoo iddoo jiranitti isaan bira haa ga'u. Hidhaan du'aarraa haa citu. Haa hiikamani. Kan okkolan haa utaalan. Kan ciisanii jiran haa ka'an. Kan dadhaban haa jabaatan. Maqaa Yesuusiin haa fayyan. Fayyaa maqaa Yesuusiin. Hiikamaa maqaa Yesuusiin. Hiikamaa maqaa Yesuusiin. Hiikamaa maqaa Yesuusiin. Dhukkuba urgufadhaa. Dadhabina dhibee rakkoo keessa jirtan hundumaa urgufadhaa maqaa Yesuusiin kaa utaalaati. Maqaa Yesuusiin hiikamaa utaalaa kaa. Fayyinni Waaqayyoo karaa chaanaalii kanaa saba dhaggeeffataa jiru hordofaa jiru bira haa ga'u. Nama sagaleen kun ga'e abiddi Waaqayyoo haa ga'u. Galanni si haa ga'u. Dinqii kee waan hojjettuuf ulfaadhu. Wanti hundumtuu ulfina keef haa ta'u. Maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Eebbifamaa Waaqayyo sinaa eebbisu. Tole hordoftoota TV ifa fayyinaa qophii amma yoona kanaatti hordofaa turtan qophii qaroo ifaati. Keessummaan kiyya kutaa lamaan walii wajjiniin turre hojjetaa wangeelaa qannoo addisuu dhimma waa'ee yeroo si'anaa kana waa'ee bara dhumaa kana dhaloonni kun maal gochuu qabaa? Amantoonni maal gochuu qabu? Waldaan kiristaanaa immoo maal irratti xiyyeeffachuu qabdi? Maaltu isheerraa eegama kan jedhu bal'inaan walii wajjiniin dubbachaa turre akka barumsarraa argattan abdii guddaan qaba. Waaqayyo gooftaan warra hubannaa gahaa qaban akka taanuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Egaa sagantaa kana qophii qaroo ifaa kan irratti dhiyeessinu TV ifa fayyinaa irrattidha. Namoonni hundumtuu addunyaarra kan jirtan YouTube'dhaan kan daawwattan, TV'dhaan kan daawwattan, TV ifa fayyinaa akkasin deeggarsa keessan gootan akka lapheen keessan kaka'uun godha jechuudha. Sababni isaa yoo TV'n kun hin jiraanneeti qophii kana qopheessinee isin biraan gahuu hin dandeenyu, bakka jirru jiraannee sagalee Waaqayyoo waliif yeroo hin dandeenyu. Kanaaf TV kana sochoosuudhaaf maallaqatu barbaachisaa. Lakkoofsa herregaa iskiriinii irraa argitan kanaanii kan iskiriinii irratti mul'atu kanaan waldaa ifa fayyina addunyaa jettanii waan harka keessan irra jiru, waan yaaddan, waan Waaqayyo keessa keessan bulchee akka isin TV kana deeggartan isin gaafadhaa. Waaqayyo gooftaan immoo isin eebbisaa, eebbifamaa. Egaa keessummaa kiyya har'aa Waaqayyo isin haa eebbisu. Qophii biraatiin, qophii addaa qophii biraatiin kanneen jalqaba dudubbachaa turre yeroo biraatti deebina jennee kaasaa turre isa walitti deebina. Keessummaa koo yeroo biraas taatanii waan dhiyaattanii fi yaada keessaatii nabinaan jedha. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Akkasumas qophiin kun akka inni miidhagee fuula keessan duratti mul'atuuf ogeessa kaameraa ta'anii kan hojjetan akkasumas editii gochuudhaan fuula keessan duratti kan dhiyeessan obboleessa kiyya Suutumaa akkasumas bookaa sagalee sirreessuudhaan obboleessa keenya Caaliidha. Waaqayyo gooftaan isaan eebbisu. Yeroo hundumaa akka isaan dhaabbatanii hojii kana miidhagsanii isin biraan ga'an isinis hin beektu. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa isiniin jedha.